Waamicha kana wanti nu fudhachiise tokkoof tokko dhibdeen nu gidduu jiru dhibdee siyaasaati. Dhibdeen siyaasaa immoo karaa lama kan inni furamu. Tokko marii araaraati. Marii araaraa sana immoo kan nu fudhachiise Oromoodha. Oromoon nagaa barbaanna. Sin ilmaan keenya takka taatanii biyya keenyaaf hojjechuu sinirra jira nagaa nu buusaa jedhe abbootii gadaa uummata Oromoo akka kanatti kan nutti deeme jechuudha. Haa ta'uutii mariin kun uummata keenyaaf bu'a qabeessa ta'utti amannee hoogganni keenya marii kanaaf mootummaa afaan haasa'ee karaa nagaa xumuree mallatteessee qajeelfama inni nutti dabarse fudhannee waraana gartee sidhaatii kaleessa qabannee hooggansa keenya irra ture sana qabannee har'a fuula kana jirra. Wanti gara nagaatti nu fide uummata keenya rakkoolee gartee walxaxaa uummanni Oromoo keessa jiru baadiyyaa magaalaa gariin du'aa gariin saamamaa maqaa waraanaatiin uummata kasaaman ka ajjeesan danuudha jechuudha. Sun immoo sidaafuu wannu qabsoofnuuf uummatichaaf erga qabsoofnee taateen har'a uummata sana keessatti ta'u immoo waan agartee sidaatii akka nu yaadne sana hin taaneef qaamni nu dura jiru waan sana gabbuusee waan nu hubachiiseef qaama nu dura jiru hooggana keenya irraa nullee ajajaa walirraa hin cinne fudhannee gara nagaatti dhufneerra. Ammallee wanni naasoo jiraate nagaan uummata keenyaaf qabu nagaan immoo uummata keenyaaf kan ta'u kanaaf illee gara nagaatti akka dhufu nagaa akka bu'uureeffatu mariin nagaa mariin araaraa uummata keenyaaf bu'a qabeessa akka ta'e hubatee gara nagaatti akka dhufu jedhaa jechuudha. Mariin nagaa uummata keenyaaf nagaa buusuun uummanni keenya fakkeenyaaf gara baadiyyaa jira lafoota gartee inumaayyuu rakkoo barnootaa jira rakkoo fayyaa jira. Rakkooleen kun immoo kan agartee inni walirraa ciccitinsa uumee fi sababa nagaan hin jirreef. Kanaaf nagaan bu'uun Oromiyaa keessatti bu'aa inni fidu yoo jiraate tokkoof tokko uummanni keenya baadiyyaa gara magaalaa deemee daldalatee akka buluu danda'u. Kan yaala dhabe manni yaala akka sirratuuf ka barnoota dhabe barnoota akka itti fufu manni barumsaa akka haaromfamuuf mootummaan illee araara kana bu'uureeffatee lafa agartee araarri kun keessatti bu'e haga nagaan jirutti lafa agartee araarri kun keessa jirutti darbee Oromiyaa guutuu keessatti nagaa buusuu irratti xiyyeeffatee manneen barnoota fayyaa akka kana waan akka sirrachuu akka qabu dhaamsi kiyya. Uummataaf hojjenne erga jennee ammallee gara nagaa dhufnee uummata keenyaaf nagaa buusuun sadarkaa bu'uura jalqabaati. Maaliif jennaan hojii uummataa hojjetutti bakka jirtu dhaabbattee waan uummanni keessa jiru gaafa laaltu wantichi gara nagaatti si fida. Kanaaf uummanni keenya waan keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo irra dangaraatti hafes arguma jirta. Uummataaf nagaan haa bu'u gara nagaatti koottaa nagaan uummata keenyaaf barbaachiseera uummanni keenya nagaa dheeboteera.